Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u, saba Waaqayyoo na gargaaree ergaa furri qulqulluun jireenya koo keessa kaa isinii wajjin hirmaachuudhaaf ergaa kana qabadhee dhufeera. Innis dirqama abbaan manaa maatii keessatti qabu isa jedhu akka wajjin ilaallu barbaadeetanii. Egaa furri Waaqayyoo nu barsiisa. Furri Waaqayyoo yeroo ergaa jireenya namaa keessa kaa'u nama tokkoof nama tokko ittiin jajjabeessuudhaaf, nama tokko ittiin barsiisuudhaaf, nama tokko ittiin oolchuudhaaf ta'a. Kanaaf nan amanaa Waaqayyo ergaa kana waan hojjetu qaba. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu, ulfinni isaaf haa ta'u. Egaa wanta Waaqayyo na barsiisan isinii wajjin hirmaadhaa. Hammuma galee hammuman hubadhee isinii walii wajjin hirmaanna. Kallattiidhumaan gara ergaa kanaatti darbaa. Fuula Waaqayyoo nu barsiisa. Galanni hundumtuu, ulfinni hundumtuu Waaqayyoof haa ta'u. Egaa dirqama abbaa manaa maatii keessatti jedhu ilaallaa. Efesoon 5:23 irratti akkas jedha. Kiristoos mataa waldaa kiristaanaa akkuma ta'e abbaan manaas mataa haadha manaati jedha. Asirratti Kiristoos mataa waldaa kiristaanaati. Abbaan manaa immoo mataa haadha manaati jedha. Abbaan manaa mataa haadha manaati yeroo ta'u, abbaan manaa mataa mana sanaati jechuudha. Kanaaf egaa mataa keenya yoo fudhannee, qaama keenya yoo fudhannee, mataan keenya itti gaafatama guddaa qaba dhandha keenya keessaa. Ani keenya guutuutti waan ittiin uumame akka inni hojjechuu danda'uu fi mataa sammuu keenya irraatti kan hin abboommee fudhatu. Kanaaf ga'ee guddaa qaba mataan jireenya keenya keessatti. Eegumsa nuuf godhaa. Qaama keenyaaf kan barbaachisu dhiyeessaaf jechuudha. Akkasuma Kiristoos mataa waldaa kiristaanaati yeroo jedhu, Kiristoos waldaa kiristaanaatiif hin dhimma. Kiristoos mataa waldaa kiristaanaatiif hin yaada. Kanaafitu Kiristoos yeroo biyya lafaa keessa ture saba isa duukaa bu'an karaa hundumaa isaan tajaajilaa ture. Nyaachisuudhaan qaama isaaniitiif akka ta'utti nyaata nyaachisuudhaan, qaama isaanii fayyisuudhaan, akkuma hundumaatti isaan fayyisuudhaan, hafuura hamaa bilisa baasuudhaan karaa hundumaa saba sana tajaajilaa ture. Kiristoos yeroo gara ol ba'ee booddee ergamoota isaatiif hafuura qulqulluu erga. Hafuurri qulqulluun kun jireenya isaanii keessatti hojii gurguddaa hojjete. Jireenya isaanii keessatti wanta Waaqayyoo isaan abboome akka isaan fiixaan baasan kan isaan godhe hafuura qulqulluudha jechuudha. Kennaa adda addaa isaaniif kenne. Yoo Qorontoos jalqabaa 12 irratti waldootaaf kennaan hafuuraa kennameera. Kennaa sagaltu kenneef kunis waldaa akka cimsuuf, waldaa akka dhaabuuf, waldaan guutuu taatee akka itti fuftuu fi Waaqayyo kennaa namootaaf kenne. Namooti kun saba kana, amantoota kana akka isaan tajaajilaniif kennaa adda addaa namootaaf kenne jechuudha. Efesoon 4:1 irrattis isa kaan ergamoota, isa kaan lallaboota, isa kaan eegdota, isa kaaniif immoo barsiisota akka ta'aniifitu Waaqayyo kennaa adda addaa kenne waldootiidhaaf. Akka kanatti Gooftaa Yesuus waldaadhaaf eeggate. Waldaan akka kanatti utubamtee ijaaramtee jechuudha. Waldaadhaaf waan barbaachisu Waaqayyo waldaadhaaf kenneera. Egaa akkuma waldaan Kiristoos mataa waldaa kiristaanaatiif yaadu, waldaanii qaama Kiristoos akkuma mataan keenya qaama keenya kanaaf yaadu, Kiristoosis waldaa isaatiif hin yaadaa jechuudha. Egaa gara ofii keenyaatti gaafa deebinu, gara mana keenyaatti yeroo deebinu, Waaqayyo yeroo abbaa manaadhaan mataadha jedhu, taayitalii kana yookiin jecha kana callumadheen kennine. Itti gaafatama guddaa wajjinitu abbaa manaatti kenne jechuudha. Itti gaafatama guddaatu abbaa manaarra jira. Maaliif? Inni mataa waldaa kiristaanaati. Akkuma jaarmileen adda addaa instituutioniin adda addaa geggeessaa isaa qabu, wanti iddoo sanatti ta'u geggeessaa sanaan murtaa'a. Iddoo guddaa qaba. Jaarmileen sun instituutioniin sun itti fufee adeemuudhaa fi
inni mataa ta'ee hojjetu, inni hoogganaa ta'ee hojjetu gahee guddaa qabaa jechuudha. Waldaa yoo fudhannee gooftaa Yesuusii gaditti Waaqayyo itti gaafatama guddaa geggeessitoota waldaatti kenneera. Itti gaafatama guddaa tiksee waldaa isa ta'etti lubatti kenneera Waaqayyo. Kanaaf itti gaafatama guddaa yeroo wanta tokko hooggannu yeroo Waaqayyo mataa godhee achirra nu kaa'u itti gaafatama guddaadha wajjin nutti kenne jechuudha. Kanaaf abbaan manaa maatii keessatti itti gaafatama guddaa qaba. Itti gaafatama guddaa qaba. Egaa gooftaa Yesuus Kiristoos Yohaannis Phexrosiin maal jedhee Yohaannis 21:15 irratti na jaallattaa jedhee si'a 3 gaafateen. Na jaallattaa eeyyesin jaalladha gaafa inni jedhu hoolota koo warra xobboolee nyaachisee jedheen. Indegenaa na jaallattaa jedhe gaafa inni gaafate eeyyesin jaalladha jedhe eegiin hoolota koo eegii jedhe. Irra deebi'ee amma hoolota koo nyaachisee jedhe. Hoolonni warra jajjaboodhaa fi warra xixinnoon jiru. Yoo na jaallattee hoolota koo warra xixinnoo kana nyaachisi, barsiisi. Akka isaan guddataniif, akka isaan eegamaniif, akka isaan jireenya hafuuraa keessatti qabamanii akka isaan eegamaniif, akka wanti ala jiru dhufee isaaniin butatee hin deemne yookiin wanti ala jiru jireenya isaanii akka inni influensin goonetti nyaachisiin eegiin jedheetu itti dubbata. Si'a 3 itti dubbata. Yoo na jaallattee hoolota koo nyaachisi. Yoo na jaallattee hoolota koo eegi. Hoolota warra xixinnoodhaa fi warra guddaadha jechuudha. Kanaaf asirratti gooftaa Yesuus Kiristoos itti gaafatama guddaa Phexrositti kennee deeme. Yoo na jaallatte kana naaf godheedha. Wanta gara biraatuun ta'in warran sitti kennadhe kana hoolota koo kana duuka buutota koo kana nyaachisi, barsiisi, dubbii sagalee Waaqayyoo isa dhugaa kana isaan nyaachisi jedha. Isaan tiksi jedha. Kanaaf abbaan manaa mana keessatti kanan fudhadhe itti gaafatama 3 qabadheen fudhadhe kana caalaa qabaachuu hin danda'a. Abbaan manaa mataa mana maatii isaatii erga ta'eeti dirqama guddaatirra dirqamni isaa maanni maatii isaa nyaachisuutirra jiraata. Tokko lammaffaa immoo maatii isaa eeguutirra jiraata. Sadaffaan immoo maatii isaatiif loluutu irra jiraata. Egaa maatii isaa nyaachisuutu irra jiraata yeroo jennu akka qaama keenyaatti fudhannu nyaatuma nyaanne ittiin guddannu ittiin jiraannu kana yoo fudhanne inni responsibility abbaa manaati. Kan isaa duwwaadha jechuutu hin ta'in gara caalaatti itti gaafatama guddaa qaba. Maatiin isaa nyaata argachuun isaaniif malu kan kennuuf dhiyeessuun irra jiraatu abbaa manaati. Maaliif dirqama isaati kun nyaachisuutu irra jiraata. Akkasumas immoo nyaata isa biyya lafaa kanarraatu hin ta'in dubbii sagalee Waaqayyootiin abbaan manaa mana isaa sooruutu irra jiraata. Mana isaa kana dubbii sagalee Waaqayyoo barsiisuu. Dubbii sagalee Waaqayyoo ganamaaf galgalaa maatii isaa ijoollee isaa nyaachisuutu irra jiraata. Akkuma guyyaatti si'a 3 yookiin immoo si'a 3 caalaa nyaachisu ijoollee isaa jechuun akka isaan guddatanii fi dubbii Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo isa jireenya isaanii eegu kana isa jireenya biyya lafaa kana keessatti isaan eegu dubbii dhugaa kanaa ilmaansaa ijoollee isaa mana isaa nyaachisuun dirqama isaati jechuudha. Ximootiyoos 1:8 keessaa maalidha? Namni tokko akkasitti fira isaatiif caalaadhumatti immoo warra mana isaatiif yoo yaaduudhaa baate inni amanticha ganuu isaati. Amanticha ganuu isaati. Nama hin amanne caalaas hammaachuu isaati jedha. Kanaaf mana isaatiif yaaduutu irra jiraata abbaan manaa. Waanuma ittiin jireenya biyya lafaa kanarraatu hin ta'in jireenya hafuuraa isaaniitii fi
baalaansi jireenya baalaansi ta'e manni sun akka jiraatuuf jireenya fooniitiifis jireenya hafuuraa mana sanaas baalaansii isaa eeguun kan irra jiraatu dirqama abbaa manaati jedheen fudhadha. Maatii isaa Efesoon 6:4 irratti maalidha? Isin immoo abboota nanaa adabaaf barsiisa gooftaatiin ijoollee keessan guddisaa jedha. Itti fufee malee isaan aarsuudhaaf isaan hin tuttuqinaadha. Maal jedha? Isin immoo abboota nana adabaaf barsiisa gooftaatiin ijoollee keessan guddisaadha. Ijoollee keenya yoo fudhanne ijoolleen keenya biyya lafaa keessatti guddachaa jiru. Biyya lafaa jal'inaan guute, biyya lafaa hamminaan guute, biyya lafaa xuraa'ummaadhaan guute keessatti ijoolleen keenya guddachaa jiru. Yoo nuyi jireenya isaanii keessa dhugaa sana hin keenyu ta'ee, yoo nuyi ijoollee keenya hin barsiisnu ta'ee, biyya lafaa isaan barsiisaa jira. Maal isaan barsiisaa jira? Xuraa'ummaa isaan barsiisaa jira. Cubbuu isaan barsiisaa jira. Jal'ina isaan barsiisaa jira. Waan hamaa ta'e hundumaa biyyi lafaa ijoollee keenya barsiisaa jira. Ijoollummaadhaa ka'ee jechuudha. Xinnummaa isaaniitii ka'ee biyyi lafaa waan baay'ee jireenya isaanii keessa kaa'eera. Kaartuunii isaan muuvii isaan ilaalan illee wanti isaan jireenya ijoollee keenya keessatti guyyaa guyyaatti jireenya isaanii keessa kaa'anii waan jireenya ijoollee keenyaa balleessuudha. Kanaaf nu immoo ijoollee keenya keessatti sanyii kana hin facaasnu yoo ta'e, sanyii dhugaa kana, sanyii isa jiraataa isa ijoollee keenya eeguu danda'u dhugaa kana isaan hin barsiisnu yoo ta'e, ijoolleen keenya yeroo biyya lafaatti ba'anii kana wanta biyya lafaa kana yeroo argan yeroo dhaga'anii dhugaadha jedhanii fudhatu. Garuu nuyi dhugaa sana sagalee waaqayyoo sana yoo jireenya isaanii keessa keenye inni isaan alaa dhaga'anii fi inni jireenya isaanii keessa barumsi isaan mana keessaa fudhatan barumsi nuyi isaan barsiisnu kuni isa isaan alaa fudhatanii wajjin walitti hin dhufuuf gaaffii keessatti uuma dhugaan tokko keessa isaanii jira. Inni isaan alaa baran immoo waan addaati. Kanaaf dhugaan sun isa isaan alaa baran sanaa moo'aa jechuudha. Dhugaa kanaan sana moo'uu danda'u jechuudha. Kiristoos yeroo seexanaan qorame dubbii sagalee waaqayyootiinitu hojii seexanaa moo'e. Qoramsa seexanaa sana moo'e. Kanaaf sagalee waaqayyoo jireenya ijoollee keenyaa nyaachisne yoo ijoollee keenya barsiisne yeroo ala ba'anii duwwaa isaanii hin dhaqan jechuudha. Keessa isaanii guuteera. Haaleluyyaa. Keessa isaanii guunna gaharra. Keessa isaanii dhugaa sagalee waaqayyoo kanaan. Keessa isaanii isa dubbii sagalee waaqayyoo isa xuraa'ummaadhaan mormu kanaanii jireenya isaanii guunna. Hin barsiisne cubbuun maal akka ta'e ijoollee keenya barsiisne. Yoo nu ijoollee keenya xinnoo dhannee barsiisuudha amma yoo baanne ijoollee keenya barsiisuuf manni barumsaa irratti hojjetaa jira. Miidiyaan irratti hojjetaa jira. Karaa adda addaa ijoollee keenya irratti hojjetamaa jira. Baay'ee dhimmanii irratti hojjetaa jiru ijoollee keenyatti. Kanaaf isa durii caalaa dammaqnee ijoollee keenya barsiisuu, ijoollee keenya nyaachisuu, dhugaan maal akka ta'e ijoollee keenyatti himuu, cubbuun maal akka ta'e ijoollee keenyatti himuun dirqama keenya caalaadhumatti immoo dirqama abbaa manaati. Koolejii dhaquun nurra hin jiraatu, tiyoolojii dhaquun nurra hin jiraatu. Ijoollee keenya mana keenyatti barsiisuudhaaf kun dirqama amanaa tokkooti. Kiristoositti erga amannee amantoota erga taanee ijoollee keenya barsiisuun dirqama keenya jechuudha. Ijoolleen keenya torban tokkotti waldaa sa'atii walakkaadhaaf yookiin sa'atii tokkoof turan baratanii waan hundumaa beeku jechuu hin dandeenyu. Maaliif? Nyaata guyyaatti si'a 3 nyaanna. Torban keessatti sa'atii walakkaadhaaf ijoolleen keenya nyaata hafuuraa nyaachuu jechuun waan isaan ga'u, waan isaan utubee isaan dhaabu jireenya hafuuraatti argachuu hin danda'an. Kanaaf nurraa eegama. Kun dirqama maatiiti. Dirqama abbaa manaa caalaadhumatti dirqama haadhaati jechuudha.
Kanaaf nyaachisuutu nurra jiraata ijoollee keenya sagalee waa keessumaa bara hamaa kana keessatti keessumaa bara dhumaa kana keessatti bara seexanni ariifatee hojjechaa jiru bara namni ariifatee jireenya namaa bal'eessuudhaaf jireenya namaa amantiirraa kaatuudhaaf keessumatti immoo bara ijoollee irratti xiyyeeffatame ka'e waan ta'eef amantooti dammaqootu nurra jiraata. Mana keenya keessatti dammaquun nurra jiraata. Ijoolleen keenya akkasumatti dhaqanii rafuun isaanirra hin jiraatu. Sagalee Waaqayyootti himne maal jedha Gooftaa Yesuus kun eenyunni fayyisaa akka inni ta'e dhugaa akka inni ta'e Hafuurri qulqulluun maal akka hojjetu Hafuurri qulqulluu keessa humna akka jiru cubbuun maal akka ta'e tokko tokkoon ijoollee keenya barsiisuutu nurra jiraata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa akkuma Kiristoos waldaa kiristaanaatiif yaadu nus immoo mana keenyaaf yaadu mana keenyaaf dhimmuutu nurra jiraataa jechuudha. Okay. Efesoon 5:26 akkas jedha. Waldaan kiristaanaa Waaqayyoo biratti fudhatamtuu akka taatutti Kiristoos karaa dubbii isaatii bishaaniin dhiquudhaan ishee hin qulleessaadha. Bishaaniin dhiquudhaan ishee hin qulqulleessadha. Nu immoo jireenya mana keenya sagalee Waaqayyootiin qulleessuu nurra jiraataa jechuudha. Jireenya ijoollee keenyaa sagalee Waaqayyoo isa qulqulluu sanaan isa humna qabu sanaanii qulqulleessuutu nurra jiraata. Yoonnuma jireenya isaanii keessa wanti isaan alaa dhagaan yoo keessa isaanii jiraata iyyuu yeroo nuyi sagalee isa dhugaa kan isa jiraataa kana jireenya isaaniitti naqaa deemnu inni sun jireenya isaanii keessaa ba'aa deemaa jechuudha. Akkuma bishaan xuraa'aa burcuqqootti yoo nanne bishaan isa qulqulluu irrumatti yoo dhangalaasne dhumarratti bishaanni sun bishaan qulqulluu ta'a jechuudha. Akkuma kana jireenya ijoollee keenya keessa isa jiru keessaa baasuudhaa fi dubbii sagalee Waaqayyoo jireenya isaanii keessatti dhangalaasuutu nurra jiraata. Jireenya isaanii ittiin keessa isaanii ittiin qulqulleessuutu nurra jiraata jechuudha. Efesoon 5:29 irratti immoo akka jedha namni foon isaa hin soora hin dhimmaaf malee takkaa foon isaa jibbee hin beekuudha. Kiristoosis waldaadhaaf akkasuma hin godheedha. Haleluuyaa. Kiristoos waldaadhaaf hin dhimme hin soore waldaa hin nyaachisa waldaa. Karaa namootaaf kennaa kennuudhaan waldoota saba amantoota nyaachisa. Kanaaf nus maatiin abbaan mana haati manaa mana keenya nyaachisuu sooruutu nurra jiraataa jechuudha. Seera keessa deebii boqonnaa 6:4 irratti maal jedhaa? Yaa Israa'el dhaga'eedha. Waaqayyo gooftaan keenya Waaqayyo isa tokkicha. Ati Waaqayyoon gooftaa kee garaa kee guutuudhaan humna kee guutuudhaanis jaalladhu. Dubbiin har'a si abboomuu kunis garaa kee keessa haa taa'u. Isa keessa deddeebi'ii ijoollee kee barsiiseedha. Seera kenneeftu jiru saba Israa'eliif Museen Waaqayyo kan inni itti kennee jiru. Seerota kana akka isaan karaarraa hin jal'anneef, akka isaan hin banneef, akka isaan amantii biraa hin fudhannetti keessa deddeebi'iiti ijoollee kee barsiiseedha. Si'a tokko duwwaatti dubbadhu dhiisin jenna. Keessa deddeebi'iiti ijoollee kee barsiiseedha. Haleluuyaa. Ijoolleen ijoollummaatti yoo baratanii yeroo guddatan irraan deebi'an. Yeroo gara biyya lafaatti ba'anii dhugaan sun yeroo hundumaa jireenya isaanii keessa waanta jiruuf isa hamaa alaa sanaa fudhachuu hin danda'an. Yoo garumtuu keessan jiru ta'e yoo dhugaa sana hin baranne ta'e salphaadha isa alaa sana isa nama goomsu sana fudhachuudhaaf ijoolleedhaaf baay'ee salphaadha. Kanaaf yeroo hundumaa ijoollee keenya ganama galgala ijoollee keenya barsiisuun dirqama keenya jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa inni lammaffaa immoo maal godha? Dirqama abbaa manaa maanni maatii isaa eeguutu irra jiraata. Maatii isaatiif eegumsa gochuutu irra jiraata. Qolaasaayis 3:21 irratti maal jedhaa? Isin immoo abboota nana yaadni isaanii akka hin bannetti ijoollee keessan tuttuqxanii hin aarsinaadha.
eegumsa gochuu ijoollee keenyaaf mana keenyaaf eegumsa gochuu nurraata. Ijoollee keenyaaf karaa hundumaa eegumsa gochuutu nurraata. Tuttuqxanii naarsina yeroo baay'ee kanuma keenya duwwaa akka itti guddanne akka ofii keenyaatti guddannetti ijoollee keenyatti taasa'uu ijoollee keenyatti eekamna. Garuu yoo walitti dhufeenya ijoollee keenyaa wajjin uumne wajjin haasa'uu yoo barre wajjin taphachuu yoo barre ijoolleen keenya nurraa fagaachaa adeeman. Kanaan ijoollee keenya tuttuquu dhiifne aarsuu dhiifne ofitti qabne ijoollee keenyaaf eegumsa gochuutu nurra jiraata jechuudha. Sagalee Waaqayyoo maayidhaa yookiis namicha jabaa Maatiyos 12:29 irratti maayidhaa yookiis namicha jabaa sana duraan dursee yoo hidhe malee attamitti namni mana namaa jabaa tokko lixee mi'a isaa saamuu danda'aree jedha. Yookiis namicha jabaa sana duraan dursee yoo hidhe malee attamitti namni mana nama jabaa sanaa lixee mi'a isaa saamuu danda'a. Namni jabaan mana keenya keessaa eenyu? Abbaa manaadha. Yoo nama jabaa sana hidhe malee lixee saamuu hin danda'uudha. Abbaan manaa yoo jabaa ta'e, jabaa humnaan qaamaan utuu hin ta'in hafuuraan yoo jabaa ta'e, mana sana yoo hin eega ta'e, hafuuraan kadhannaadhaan mana sana hin eega ta'e, yoo sagalee Waaqayyootiin mana sana hin eega ta'e, wanti hamaan alaa dhufu lixuu hin danda'u jechuudha mana sana. Garuu yoo laafaadha ta'e hafuuratti sagalee Waaqayyoo qorachuu sagalee Waaqayyoo relationshipinsaa Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenyi inni qabu laafaa yoo ta'e hafuurri hamaan karaa argachuu danda'a. Salphaadhumatti mana sana keessa seenuu hin danda'a. Salphaadhumatti gara ijoollee sanaa gara ijoollee dhaquu hin danda'a. Kanaaf eegumsa guddaa gochuufiitu mana sanaaf eegumsa guddaa gochuufiitu irraata jechuudha abbaan manaa. Hafuuraan jabaachuu, kadhannaatti jabaachuu, ganama yeroo ka'an mana sana Waaqayyootti kennanii eegumsa Waaqayyootti ijoollee mana barumsaa dhattu sana eegumsa Waaqayyootti kennuu. Yeroo isaan galgala galan harka Waaqayyootti kennuu, sagalee Waaqayyoo barsiisanii harka Waaqayyootti kennuu dirqama keenya. Haleluuyaa. Dirqama keenya ijoollee keenya sammuu isaanii eeguun dirqama keenya. Jireenya isaanii eeguun dirqama keenya. Wanta isaan fidanii dhufan, waan isaan ilaalan, wanti isaan dubbisan eeguun, ilaaluun, to'achuun dirqama keenya jechuudha. Haleluuyaa. Tiifiidhuma jalatti akka ijoollee keenya dhiisennee calluma jechuun ijoollee keenya hin balleessa. Ijoollee keenya karaarraa gata. Wanti isaan ilaalan jireenya ijoollee keenya karaarraa gata. Wanti isaan dubbisan, matsaafni isaan dubbisan ijoollee keenya waan karaarraa gatu ta'uu hin danda'a. Garuu yoo ijoollee keenyaaf eeggan, yoo to'anna ta'e, waan isaan dubbisan, waan isaan ilaalan yeroo hundumaa jireenya ijoollee keenya keessa jirra yoo ta'e ijoolleen keenya baduudhaaf baduu hin danda'ani. Keessumatti immoo kadhannaadhaan sagalee Waaqayyoo barsiisuudhaan jireenya ijoollee keenyaa yoo eegne ijoollee keenya hambifachuu hin danda'a. Maaliif barichi baay'ee hamaadha. Wanti isaan dhagaan hamaadha. Wanti isaan argan hamaadha. Wanti isaan dhagaan hundumtuu hamaadha. Barri kun bara dhumaa waan ta'eef dhimmee immoo seexanni bara kana ijoollee irratti hojjechaa waan jiruufi nus dhimminee kaan ijoollee keenya irratti hojjechuu nurra laata. Haleluuyaa. Yoo nu hin barsiisnu ta'e hiriyaa barsiisa. Yoo nu hin barsiisnu ta'e astamaarii mana barumsaa barsiisaa mana barumsaatu barsiisa. Yoo nu hin barsiisnu ta'e sooshaal miidiyaatu barsiisa. Yoo nu hin barsiisnu ta'e muuvii isaan ilaalantu barsiisa. Karaa baay'eedhaan ijoolleen keenya bakkeedhaa barachuu danda'u. Garuu mana keessatti dhugaa sana ijoolleen keenya barachuun dirqama. Haleluuyaa. Ijoollee keenya oolfachuu barbaanne, ijoollee keenya hambifachuu barbaanne, karaa nu ittiin ijoollee keenya oolchuu dandeenyu sagalee Waaqayyoo isaan nyaachisuu duwwaadhaan, dhugaa sana isaan barsiisuu duwwaadhaan, kanaan ijoollee keenya eeggachuu dandeenya, kanaan ijoollee keenya hambifachuu dandeenya, kanaan ijoollee keenya oolfachuu dandeenya. Bara baraan maqaan isaa eebbifamu.
wanti hatuu dhufu baay'eedha. Yohaannis 10:10 irratti hattuuni waan biraatiif hin dhuftu. Hatuuf qaluuf bal'eessuudhaaf maleedha. Kanaaf isa yeroo hundumaa naanna'ee ijoollee keenya marsu karaa adda addaatiin ijoollee keenya marsu kana eeguudhaaf hatuu dhufu qaluuf ajjeesuu dhufu kana eeguudhaaf nuyi dirqama guddaatu nurra jira. Hidhachuutu nurra jira sagalee Waaqayyoo. Afuuraan jaboo, afuuraan hidhatoo, afuuraan dammaqoo ta'uutu nurra jira. Haalleluuyaa. Manni keenya akkuma dhufetti dhaqee rafuun irra hin jiraatu. Ijoolleen keenya akkuma mana barumsaatti dhufanitti dhaqanii rafuun irra hin jiraatu. Nuyi kiristiyaanota erga taane, amantoota erga taane, ijoollee keenya akkuma irbaata kennineefi nyaachisnu, irbaata kenninuufi sagalee Waaqayyoos kennuufiitu dirqama keenya. Waaqayyoon immoo nu gargaara obboloota koo. Haalleluuyaa. Egaa inni sadaffaan finni dhumaa maal gochuutu nurra jiraata? Maatii keenyaaf loluutu nurra jiraata. Tikseen tokko yeroo hoolota bobbaasu hoolota sana gara marga gaariitti nyaachisa hoolota sana. Hoolota sana hin eega hamaarraa, yeeyyiirraa, bineensarraan eega. Yoonni dhufee qabate immoo lolee irraa buusaaf jechuudha. Wanta sadii godha hoolota sanaaf. Hin nyaachisaa, hin eegaa, hin lolaafi. Akkuma Daawit jedhee bineensi leencii yeroo hoolota abbaa isaatii qabachuu fi an loleen irkaa buusaa tureedha. Kanaaf abbaan mana isaatiif loluutu irra jiraata. Efesoon 6:11 irratti maalidhaa? Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaadha. Mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo abbaan manaa hidhataa ta'utu irra jiraata. Dubbii sagalee Waaqayyootiin hidhataa. Maaliin? Haxxummaa seexanaa sanaan mormuu. Isa bara kana biyya lafaa irratti gadhiifame kanaan mormuudhaafi ijoollee isaa oolfachuudhaafi maatii isaa oolfachuudhaafi ofii isaatii hidhataa ta'utu irra jiraata. Ofii isaatii sagalee Waaqayyootiin kan hidhate, kan dammaqe, kan kadhatu, hafuura qulqulluu wajjin rileeshinii kan qabu, Yesuus Kiristoosii wajjin walitti dhufeenya kan qabu, iddoon aarsaasaa yeroo hundumaa iddoon aarsaasaa kan iddoo aarsaasaatti nama argamu. Iddoo aarsaansaa yeroo hundumaa dammaqaa kan boba'u ta'utu irra jiraata. Haalleluuyaa. Kanaaf haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti foon keenyaan lollee namni tokko immoo ijoollee keenya qabee fooniin lollee irraa buufachuu hin dandeenya. Hojii hafuuraa garuu hafuuraan lollee irraa buufanna. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wal'aansoo wal qabna miti. Garuu hamoota aboo qabaniif gooftummaa qaban warra bantii Waaqaa keessa biyya lafaa isa dukkanaa'aa keessa jiru kana seerratan macca hafuurota hamminaa warra bantii Waaqaa keessa jiraatanii wajjin wal'aansoo wal qabnaadha. Yeroo baay'ee seexana maal dhifachaa ooltu jedhama. Yeroon dhaga'u maal dhifatamaa oola seexani jedhama. Garuu wal'aansoo biyya lafaa irratti kan nuyi itti wal'aansoo qabnu warra aboo qaban. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin miti wal'aansoon keenya. Wal'aansoo qabna miti. Garuu humnoota aboo qabu hafuuroti kun. Gooftummaa qabu, aboo qabu, warra bantii Waaqaa keessa biyya lafaa kana seerrachaa jiran. Amma warra biyya lafaa irratti hojjechaa jiran. Warra namootatti maa'ee ba'anii, barsiisotatti maa'ee ba'anii, sooshaal miidiyaatti maa'ee ba'anii, namootatti maa'ee ba'anii warra hojjechaa jiran kanaa jechuudha. Fuurantiin wal'aansootti hin qabnu. Warra bantii Waaqaa keessa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerratan macca hafuurota hamminaa warra bantii Waaqaa keessa jiraatanii wajjin wal'aansoo wal qabnaa'edha. Jaroota kana wajjin wal'aansoo wal qabuudhaafi anaafisin hidhatoo ta'utu nurra jiraata. Maaliin hidhanna? Hafuuraan hidhatoo, hafuuraan jaboo, warra lola danda'an. Sagalee Waaqayyootiin jaboo dammaqoo raabagaadii alaabagaandoo. Kana ta'utu nurra jiraata obboloota koo. Barri kun bara nuti dammaqnuudha. Bara nuti jabaannee dhaabbannuudha barri kun. Bara nuti dhaabannu.
bara nuti dammaqnuudha barri kun. Haalleluuyaa. Kanaaf hin jabaannagaa, kanaaf hin dammaqnagaa, kanaaf ijoollee keenya oolfanna, kanaaf mana keenya oolfannagaa bara kana. Haalleluuyaa. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabuu mi'a guutummaatti hidhatan sanaanis lolatti dhaabachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo sanaa fudhadhaa'edha. Ittiin mormitanii dhaabachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo sana fudhadhaa jedha. Maqaa Waaqayyoo bara baraan eebbifamu obboloota koo. Egaa gabaabaadhumatti dirqamni abbaa manaa mana isaa nyaachisuutu irra jiraata, mana isaa eeguutu irra jiraata, mana isaatiif loluutu irra jiraata. Daawit yeroo warri dhufan yeroo isaan maatii isaa booji'anii duukaa bu'eetu, maaliif Daawit nama Waaqayyooti, nama Waaqayyoo rileeshinii qabuudha, nama Waaqayyootti dubbatuudha, nama Waaqayyoo waa gaafatuudha. Duukaa bu'u jedhee Waaqayyoon gaafate, eeyyee duukaa bu'e. Hin deeffate dhaqee loli irraa deeffate, maatii isaa deeffate. Kanaaf barri kun bara nuti dhaabannu, bara nuti jabaanne ijoollee keenya oolfachuudhaaf, mana keenya oolfachuudhaaf bara nuti hidhannu waan ta'eef hin kaanagaa bara kana jabaannee kana abbaan manaa dirqama isaa kana sadan amanaan tokko, abbaan manaa amanaa tokko maatii isaatiif kana gochuun isaa dirqama. Ijoollee isaa oolfachuu yoo barbaade, maatii isaa oolfachuu yoo barbaade dirqamni kunis ni jira. Waaqayyo immoo nu gargaara, Waaqayyo immoo nu gargaara. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa galateeffamu. Ayyaanni Waaqayyo, humni Waaqayyo akka nuuf baay'atuuf Waaqayyo walii wajjin hin kadhana. Haalleluuyaa. Yaa Waaqayyo guddaas galateeffannaa, galanni siif haa ta'u. Ati Waaqayyo guddaa, ati Waaqayyo humna qabeessa, ati Waaqayyo danda'aadha. Waaqayyo sagalee kana jireenya koo keessa yeroo keessu sagalee kanaa waan hojjettu qabdati yaa Waaqayyo. Mana nama tokko oolchuu barbaaddati Gooftaa. Ijoollee nama tokko oolchuu barbaaddati yaa Waaqayyo. Abbaa manaa rafee jiru dammaqsuu barbaaddati Gooftaa. Abbaa manaa dagatee jiru dammaqsuu barbaaddati yaa Waaqayyo. Waan hojjettu ittiin qabda sagalee kanaan nan amana yaa Waaqayyo. Haalleluuyaa. Yaa Waaqayyo si kadhanna ayyaanni nuuf haa baay'atu. Ayyaanni abbootiidhaaf haa baay'atu yaa Waaqayyo. Dirqamati itti laatte sana mataadhati yeroo jettu dirqamaa wajjin itti laatte yaa Waaqayyo. Dirqamati itti kennite kana bahuu akka isaan danda'aniif maqaa Iyesuus Kiristoosiin ayyaanni kee isaaniif haa baay'atu yaa Waaqayyo. Humni Waaqarraa isaaniif haa dhufu. Hafuura qulqulluu kee jireenya isaanii irratti dhangalaasi. Maatii isaanii kan isaan ittiin barsiisan yaa Waaqayyo. Maatii isaanii kan isaan ittiin eeggatan yaa Waaqayyo. Maatii isaaniitiif kan isaan ittiin lolan humna kee isaanii achiisati yaa Waaqayyo. Hafuura qulqulluu isaanii achiisi yaa Waaqayyo. Hafuura isaan dammaqsu isaaniif kenni Gooftaa. Barichi hamaadha Gooftaa. Barri kun bara nu itti rafnu miti, bara nu itti dagannu miti. Akka kaleessaatti ijoollee keenya bara nu itti guddisnu miti yaa Waaqayyo. Miidiyaan ijoollee keenya barsiisaa jira, jal'ina barsiisaa jira, cubbuu barsiisaa jira. Inni gaariin, wanti gaariin hamaa ta'e, wanti gadheen immoo gaariidha jedhe ijoollee keenya faallaa sagalee keetii barsiisaa jira. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin dhugaa kana jireenya ijoollee keenya keessa kan nuyi ittiin dhaamnu, kan nuyi ijoollee keenya ittiin nyaachisnu humna Waaqarraa sagalee kee Waaqayyo jireenya keenya keessatti dhangalaase. Humna Waaqarraa nuuf kenni ati yaa Waaqayyo. Abbaa rafee jiru dammaqsi Gooftaa. Haadha raftee jirtu dammaqsi yaa Waaqayyo. Ijoollee gataman barbaadi ati yaa Waaqayyo. Ijoollee nyaata nyaatanii sagalee keetu nyaatin rafaniin argitate. Gola tokkoon tokko hin beetta Gooftaa. Maaskadiyaa laba gaandoo. Yirrama diinama gandoora labadiyaa. Gola nama tokko tokko akka tilixuuf sin kadhadha yaa Waaqayyo. Eessa jira Gooftaa sabi kee? Eessa jira yaa Waaqayyo? Ijoollee isaanii waldaatti sa'atii tokko fiduu waan hin ga'u Gooftaa. Waaqayyo dammaqsi manoota amantootaa, maatii amantootaa dammaqsi yaa Waaqayyo. Yesus
ijoollee keenya baraari. Ijoollee keenya hambisi. Ijoollee keenya nuuf oolchi yaa Waaqayyo. Ayyaanni kee nuuf baay'atu. Humni kee Waaqarraa nuuf dhufu. Dhugaa sana jireenya ijoollee keenya keessa kan ittiin facaafnu. Dhugaa sana jireenya ijoollee keenya keessatti kan ittiin facaasnu ayyaanni nuuf baay'atu. Dhugaa dubbii keetii isa isaan oolchuu danda'u, isa isaan hambisuu danda'u, isa biyya lafaarraa isaan eegu, isa hammina bara kanaarraa isaan eegu, isa jal'ina biyya bara kanaarraa isaan eegu. Waaqayyo dhugaa kee isa jiraataa kana jireenya ijoollee keenya keessatti sanyii isa jiraataa kana akka nuyi facaasuu dandeenyuuf ati yaa Waaqayyo hubannaaf ogummaa nuuf kenni. Bara baraan maqaan kee eebbifamu. Gaariidhati. Ulfinni siif haa ta'u. Waaqarratti lafarratti maqaan kee haa galateeffamu. Fuula keessa qulqulluu, fuula keessa jiraataa nu barsiiseef bara baraan galanni siif haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo sina eebbisu saba Waaqayyo. Waaqayyo nutti dubbateera jedheen amanaa. Akka furri Waaqayyo na gargaaretti wanta furri Waaqayyo jireenya koo keessa kaa'eenii. Egaa kana booddees na yaalaa. Ergaan kun yoo sin gargaareera ta'e namootaaf qoodaa. Akka isa dhufummoo argattanitti subscribe godhaa. Walii wajjin sagalee Waaqayyoo namootaan geenyaa. Sagalee Waaqayyoo hin dubbannaa. Waaqayyo immoo hin hojjetaa. Waaqayyo sina eebbisu. Galgala eebbaa qabaadhaa. Eebbaaf ta'a. Nagaa Waaqayyooti.